dhagahaa jirru dhimmoota kanneen bal'inaan irraa dubbannaa garamitti deemaa jira wanti kun waan jedhu kaasnee ilaalla. Ayyee taansinee waraana Itoophiyaatti wal qabatee xiinxaloota jiraniin ka agarre miidiyaan tokko akka baasetti xiinxala bal'aa dhimma waraana Itoophiyaa irratti waraana Itoophiyaa humnoota jajjaboo wal mormanii fi wal morkan akkasumas paralali waliin lolan super powers warra jedhaman baha Afrikaatti affeeraa jira ka jedhu xiinxalli tokko baay'eetu jira miidiyaa arabaa tokko irratti isarratti gadi fageenyaan ni mari'anna jechuudha. Egaa kana malees gara dhumaatti immoo humnoonni naannoo Tigraay yookaan immoo TPLF jechuudha naannoo Amaaraa keessatti iddoowwan garaa garaatti jumlaan ajjeesuu kana malees immoo dubartoota ganni isaanii keessumaayyuu umurii isaanii waggaa 14 gad ta'an dirqiidhaan yookaan immoo gareedhaan walitti ta'anii gudeeduu isaanii egaa ibsi gabaasni Amnesty International baaseen jira dhumarratti illee isa kaasuudhaaf yaalla ammas turtiin keessan nufaanaa ta'uu siin jenna. Egaa jalqaba irrattis akkuma yooniyaati kaastetti gara lixa Oromiyaa dabalatee iddoowwan garaa garaatti milishaan Amaaraa kuniin egaa waraanni Tigraay fi naannoo Amaaraatti deemaa jiru sun egaa qabbanaa'ee booddee amma waraanni gara Oromiyaa kanatti waan dhufe fakkaata. Egaa milishaan naannoo Amaaraa faannoo wajjin deeggaramuudhaan gargaarsa mootummaatiin dabalamanii iddoowwan garaa garaatti yakka kanan jedhamne duguggaa sanyii kan fakkaatu hojjechaa jiranii namoota jumlaadhaan ajjeesuu qabeenyaa fi manneen isaaniillee gubanii namoonni kunniin akka qe'ee isaaniirraa baqataniif illee gochoota garaa garaa gochaa jiranii gochi kun immoo yeroo ammaa kanallee gara salaaleetti illee gara jiddu galeessaatti illee waan dhufaa jiru fakkaata. Akeeka maalii qabaa kan jedhu achirraa jalqabnu. Jalqaba irratti adda durummaadhaan gocha kana kan raawwatu milishaa faannoodha. Faannoo kan jedhu qaamuma maqaadhuma garee milishaa seeraan ala osoo qaamni biraa hin beekin beekamtii qaama mootummaa haa jennu egaa informaalii wanti isaan beekan yookaan wanti isaan gargaaran jiraachuu ni danda'a garuu bu'uura seeraa tokko malee qaama maqaa faannoo jedhu milishaa ijaaramee socho'aa jirudha gochoota kanneen kan raawwataa jiru. Milishaa faannoo kana duuba immoo kan jiru akkuma yeroo darbee kaasnee bal'inaan irraa haasa'aa turre mootummaan naannoo Amaaraa ni jira mootummaan hanga mootummaa federaalaatti qaamoleen caasaa isaanii diriirfatan ni jiru abbootiin qabeenyaa keessa ni jiru dhaaboleen siyaasaa yookaan paartileen siyaasaa keessa ni jiru jechuudha. Gochi kun gocha bifa qindaa'een raawwatamaa jiru ta'uusaa haalonni sitti mul'isan hedduutu jiru. Bakka buutonni hoogganoonni dhaabolee siyaasaa irra deddeebiidhaan dhimma kana dhaadachaati kan jiranii adeemsi itti aanu gara Oromiyaattidha jechuudhaan tibbanuma Iskindir Faallee wanti isaanii dubbataa turan ni jira ifatti ba'anii jechuudha. Iskindir jechuun namicha paartii Baaldaraas hoogganu jechuudha. Gama mootummaa naannoo Amaaraatiinis qaama kana milishaa kana sochii isaa jabeessuudhaaf karoorri jiraachuun yeroo garagaraatti ibsamaa tureera. Kan abbootii qabeenyaa kana duras kaasneerraa qaamaan keessatti argamuudhaan bakka leenjii isaaniitti sochii isaanii bifa jajjabeessuun adeemsi isaan mul'isaa turan ni jira jechuudha. Kun gam tokkoon beekamtiin qaama maraatiin taasifamaa waan jiru sitti fakkaata weerarri amma yeroo ammaa gara godinaalee lixa Oromiyaatti bifa adda ta'een gaggeeffamaa jiru. Gara jalqabaa irratti akkuma kanaan dura kaasaa turre lola qabeenyaa saamuudhaaf yookaan saamicha qabeenyaatiif gareen shiftaa wayii garee dhumti xiqqoon tokko wanta isheen raawwattu wayii fakkaatee mul'ataati kan ture ji'oota 5 dura yeroo gochi kun jalqabe jechuudha. Amma garuu gara waraana jabaatti jijjiirameeti kan jiru. Oromiyaa keessatti mooraa waraanaa hundeeffataniiti kan isaan socho'aa jiranii. Oromiyaa keessatti mooraa waraanaa hundeeffatan keessatti milishaa leenjisaniinidha kan isaan uummata Oromoo irratti deebisanii waraana bananiitiin hawaasaa buqqisuu irratti argamanii. Tibban addatti maaltu ta'aa jira waan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Godinaalee amma maqaa dhoofne keessa Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti naannoo aanaa Abee Dongoroo jedhamtu keessatti namoota 20 ol halkan tokkotti fixaniiti kan isaanii bulanii. Barii naannoo sa'aatii 12 aanaa Abee Dongoroo keessatti ganda tokko keessatti gocha raawwatameen yoo xiqqaate lubbuun namoota 21 darbu OMN gabaaseeti kan ture. Manneen jiraattotaa gubataniiru, namoonni mana faana gubataniiru. Saamichi guddaan raawwatamee jira, qabeenyi saamamee jira, qabeenyi mancahee jira. Har'uma har'allee aanaa Amuruu fa'itti lubbuun namaa darbaate kan jiru. Buqqaatiin, ajjeechaan, saamichi gochi milishaa faannootiin raawwatamu kun hin dhaabbanne jechuudha. Gochi kun Wallagga Bahaaf Horroo Guduruu qofatti osoo hin taane Shawaa Lixaatti illee babal'achuu isaas kanaan dura gabaasaa turre daannoo keessatti, naannoo keessatti, Jibaat keessatti gocha milishaan Amaaraa raawwate daawwattoota keenya biraan gahaa turre. Tibbana gara Salaalee keessumaa gara warra jaarsoodha Abrahaam warra jaarsoo magaalaa Filiklik jedhamtu buufachuu isaanii dhagaa kan jirru.
Abrahaamii kan carraa. Salaalee warra jaarsoo jechuun bakki amma magaalaa xiqqoo Filiqii jedhamtuun gara kiiloomeetira 10 gadi magaalaa daangaa naannoo Amaaraatiin walitti dhiyoo jirtudha. Achi buufachuu isaanii guyyaa 2 dura dhageenyee jirra. Haa ta'uutii haga sa'aatii kanaatti haleellaa dhaqqabee fi miidhaan dhaqqabee akka hin jirre odeeffannoo haga ammaatti qabnu mul'isa. Haa ta'uutii garuu adeemsi warra kanaa babal'achaa akka jiru karaa amma isaan deeman kanaan hubachuu hin dandeessa. Amma guyyaa har'aa immoo odeeffannoo ganama kana Horroo Guduruu Amuruurraa arganneen haleellaa wal fakkaataa humnooti kunneen dhaqqabsiisuudhaan qa'ee baay'ee barbadeessuu namoota baay'ee miidhuu isaanii lakkoofsa haga yoona addan bayiniin malee namni baay'ee miidhamuusaa Amuruurraa guyyaa har'aa bifa wal fakkaataadhaan dhageenyee jirra. Egaa irra caalaan haleellaa humnoota kanaa gara caalaa akka ture lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa akkasumas godina Wallagga lixaati ture. Wallagga bahaa ture. Oromiyaan alammoo Matakkal keessa waggaa 3 darbaniif waggoota 4tti yeroo deemuuf haleellaa hama yakkoota suukanneessa dalagde gareen kuni amma naannoo Oromiyaan naannoo Amaaraatiin wal daangeessitu qofa osoo hin taane godinaalee tasuma naannoo Amaaraa wajjin daangaa waliin qabne akka godina Shawaa Lixaa akka aanaa Daannoo fa'i keessatti haleellaan darbe keessa raawwatame ni mirkaneessa. Yeroo garaagaraatti immoo irra caala ka ture daangaa irratti haleellaan isaanii amma garuu Oromiyaa kutaalee ummati Amaaraa qubate keessatti da'oo garaagaraa qabu. Warri kun tokkoffaa da'oo paartilee siyaasaa qabu. Paartileen siyaasaa isaanii Finfinnee dabalatee Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti hin socho'u. Baaldaraas dabalatee jechuudha. Baaldaraas dhiyoo kana miidiyaa irratti akka dubbataa turetti Iskindir Baaldaraas jechuun faannoo magaalaa Finfinneetii jedhee dubbatee ture. So damee faannoo kan magaalaa Finfinnee keessaa gocha wal fakkaataaf bobba'ee jiru jechuudha. Tokko da'oon isaanii paartilee siyaasaati. Lammaffaa immoo abbootii qabeenyaati. Abbootii qabeenyaatu isaan tumsaa karaa biraa immoo mootummaan naannoo Amaaraas karaa harka jalaatiin garee tana akka deeggaraa jiru, ispoonsar akka gochaa jiru, akka obbaasaa jiru argaati jira. Ka argaa jiru tokko kana. Kan biraa immoo da'oon isaanii qaamolee kana sirriitti tumsaa jiru diaspora Amaaraa kutaalee addunyaa garaagaraa jiranii garuu harki isaanii baay'ee dheeraa akka ta'e haga Asmaraatti illee humnooti kunneen hidhata qabdu argaati jirra. Gareen tun garee al-idileeti. Yuunifoormii isaanii woo laaltu gariinsi yuunifoormii makalaakaa uffatti, gariinsi yuunifoormii milishaa uffatti, yoo barbaadde immoo liyyuu haayilii naannoo Amaaraa uffatti. Garee yuunifoormii takka hin qabnee fi hojii yakka dalaguuf nama fixuudhaaf qabeenya saamuudhaaf uummata naatoo tokko malee duguuguudhaaf garee bobba'aa jirtudha. Tibban ammoo keessumaa naannoo Minjaar Shankooraa Shawaa Kaabaa kan naannoo Amaaraa keessa bakkeewwan garaagaraatti leenjii bifa kanaan leenjisanii bobbaasaa akka jiran argaatii jirra. Gocha isaan Oromiyaa keessatti lagan irra kaatee olaaltu mootummaan naannoo Oromiyaa kun jira. Maaliif mootummaan bakkee akka isaan aadataa jiran Salaalee mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e mootummaan federaalaa humna shanee jedhamu rukutuu waan hin dandeenyeef deemnee seera kabachiisuu qabnaa kan jedhudha. Hojiin isaanii garuu hojii yakka namoomaa yakkoota guguddoo dhala namaa irratti raawwachuun marre qabeenya mancaasuu qa'ee namaa gubanii namoota buqqisuudha kan raawwataati jiranii. Adeemsi kuni tokkoffaa gara fuulduraatti walitti bu'iinsa uummataa guddaa dhaluu danda'a. Wal waraansa walirraa hin dhumne Oromiyaa keessatti dhaluu danda'a. Oromiyaa fi naannoo Amaaraa gidduutti lafa daangaa irratti dhaluu danda'a. Gareen tun olaaltu amma baay'ee heavily armed taatee jirti. Akka malee hidhannoo kanan jedhamne ka qabdu. Kanaaf waan xiyyeeffannoo argachuu qabudha. Akka odeessa amma dhagaa jirrutti immoo bakkeewwan tokko keessumaa gara baha Oromiyaa Arsii fi Baalee keessatti illee namooti ijaaramanii hidhannoon daddabarfamaa fi akka jiru waan akkasii dhagaa jirra. Wanni kun deemee Oromiyaa qofa osoo hin taane mootummaa waliigala mootummaa anarkii hamaa keessa galchuu danda'a. Dadhabummaan biyya sanatti babal'achuu danda'a. Xiyyeeffannaa waan barbaadu uummanni keenya waan kana jala bu'ee hordofuu irra jiraata. Egaa humnoonni kunniin karaa seelaa ala ta'een hidhatanii akka jiran egaa isin durallee yeroo baay'ee irraa dubbataa turre. Egaa humnoonni kunniin dhiyeenya kana yookaan immoo
waggoota darban keessa waraana naannoo Tigraay fi naannoo Amaaraa keessa ture sababa sanii gara waraana saniitti yookaan immoo mootummaan federaalaa waan dadhabeef gargaarsaniif jecha mootummaan ofii isaatii hidhachiisaa ture achi booddee immoo qaamoleen diiyaasporaa kunniinis ta'e abbootiin qabeenyaa kunniin illee dabalataan humnoota kanneen hidhachiisaa akka turan egaa gabaasa asiin dura dabarsaa turre illee dubbannee jira yeroo ammaa kana garuu waraanni naannoo san jiru waan qabbanaa'ee jiruuf gara Oromiyaa kanatti deebi'uun maaliif barbaachise kan jedhu ilaaluun irra murteessaadha egaa naannoo Oromiyaa keessatti sababbiin kana gochaa jiraniif illee Oromummaa sabboonummaa Oromummaa kana balleessuu lafa Oromoo lafa jiidhaa ta'e lafa waan hunda magariisuu danda'u kanneen fudhachuuf illee akka ta'e qabeenya uummata kanneen saamuudhaaf illee akka xiyyeeffatanii wantoota kana gochaa akka jiran egaa hin dubbatama hanga ammaatti poolisiin naannoo Oromiyaas ta'e mootummaan naannoo Oromiyaa illee dhimma kanarratti wanti dubbatiin jiru ganama galgala jechuudha egaa uummanni naannoo lixaas ta'e amma immoo gara jiddu galeessaatti dhufaa jira halkanii galgalaaf ganama bu'aati jira egaa uummanni naannoo sanii egaa akka nama hiriyaa tokko qaba naannoo sanitti bilbilee gaafadhee maatiin isaa hedduun akka qeen isaanii gubatee qabeenyi isaanii hundi manca'ee gara bosonaatti yookaan immoo lagatti galanii akka jiran natti hime namni fira qabu namni fira dhiyoodhaa qabu ijoollee dubartoota haadholii fa daa'imman fa gara dhiyootti akka geessaa jiran namni fira hin qabne immoo hundi isaanii daggalatti yookaan immoo laga keessa caakkaa keessatti rakkoo kana hin jedhamneef nyaatan argattu wantoota garaagaraatu jira egaa namni qe'ee ofii qe'eetti dhalate qe'eetti guddate qe'ee abbaa qe'ee akaakilee isaarraa akkanatti gaafa buqqa'u dhuguma mootummaa qabnaa jettee gaafa akkasitti uumu nama godha inni guddaan immoo yeroo Oromoo keessatti egaa wanti guddaan beekamu naannoon tokko yeroo tuqamu naannoon biraa hin dubbata egaa yeroo ammaa kana laaffinsa akkasillee waan jiru natti fakkaata rakkoon Wallaggaa kun hadhoo kaakaleessaa miti kan uumame egaa waggoota baay'eedhaaf irraa haasaati jirra Oromoon naannoo biraallee odoo waliif birmachuun walirraa yoo walii dubbanne yoo walii dhaabbanne rakkoon akkasii kun dhaabbachuu danda'a waan ta'eef naannoo akkasiitti illee rakkoon sun akka jiru dubbatamaa jira yeroo ammaa kana akkaawuntiin illee banameetiin adeemsi tokko tokko sochiin tokko tokko mul'ataati jira haa ta'uti garuu gahaa miti jedhee amanaan. Jalqaba lubbuu nama baraaruutu dursa akkuma jedhame uummanni kun yeroo garagaraatti kaasaa turreerra uummanni callisee ulee abbaa irree akkasumas roorroo kallattii garagaraatiin qaama saasa tokko irratti dhufu callisee walirratti ilaaluu kanadha kanaan nu ga'aa jiru. Dhimmi kun immoo bakka tokkotti yookaan naannoo tokko qofatti godinaalee tokko lama qofa irratti daanga'ee kan dhaabbataa hin jirre arguu irratti kan jirru godina Oromiyaa hundumaa qaqqabaati kan inni jiru. Gareen kun maal barbaaddi maali kaayyoon weerara kanaata kaayyoon gocha raawwatamaa jiru maalidha waan jedhu gaggabaabsinee ilaaluu fi gareen kun garee bilisummaa saba isheetiif dhaabbatte miti tasuma garee mirga saba ofii falmuudhaaf dhaabbattu yookaan garee gaaffii mirgaa baattee sochootu miti gaaffii mirgaan isaan qabatanii jiran akka hin jirre arguu irratti kan jirru inni tokkoffaan gareen kun maal barbaada ofii isaatii saamichadha saamicha ni barbaada garee bifa seera dhablummaadhaan of ijaare gochoota seera dhablummaa garaagaraa irratti bobba'ee jirudha ofiif milishaan faannoo kan inni barbaadu saamichadha jechuudha fi inni dandeenya jechuudha garee kana warri ijaaranii bobbaasan yoo maal barbaadu amma fakkeenyaaf warri abbaa qabeenyaa yoo jenne amma abbaa qabeenyaa yoo fudhattee ilaalte lafti gara sanaan weeraramaa jiru kun maali bu'aan isaa hiikisaa maal qabaa waan jedhu jechuun maal baasa midhaan akkamii baasa maaliif oomisha maaliif oolaa itti gaafa laaltu saliixiidha inni guddaan waraana Tigraay irratti banameef inni guddaan saliixiidha waraana saliixii jechuutti jedhu namoonni tokko tokko gaafa ibsanii lafa saliixii waan barbaadaniif amma yeroo darbee warqaa eetanuu faayyaa yaadattu yoo ta'e buree faarratti warshaa zayitaa hundeessanii Dabra Maarqos Dabra Biraanfaa kanarratti warshaaleen jijjiiru beekte isaan kanaaf akka oomisha galtee warshaatti kan isaan barbaadan saliixaa jennu boloqqee jennu maal haa jennu kan isaan argatanii lafa waan sana magarsuu danda'u irraati waan sana biqilchuu danda'u irraati lafti Wallaggaa tokko kan inni saamamaa jiruuf isa kanadha jechuudha abbootiin qabeenyaa sanadha kan isaan barbaadan Wallagga qofa miti Matakkal keessatti wanti ta'aa jiru sanadha Humara keessatti wanti ta'aa jiru sanadha lafa warshaalee isaan barbaadan sanaaf oomisha isaan barbaadan dhiheessuu danda'u sanattiin saamuudhaaf kan isaan kana gochaa jiranii warri paartilee siyaasaa gocha kana duuba jiran ilaalcha isaanii ittiin tarkaanfachiisuudhaafidha kan isaan sochii milishaa kanaa deeggaranii ilaalchi isaanii maalidha Itoophiyaa ishee saba tokko irratti hundoofte olaantummaan saba tokko saboota biroo irratti fe'amee sirna durii sanatti Itoophiyaa deebitee bifa sanaan bultuudha kan isaan barbaadanii yoo danda'ame abjuun isaanii sirna federaalizimii amma jiru kana diiguudha gara kiflaa garii jennu maaloo jennu gara bakka duraan ture yookaan waggoota 30-40 dura bakka tureetti deebisuudha hawwiin isaanii kana hawwii isaanii kana tarkaanfachiisuudhaaf qaamni isaan adda durummaadhaan
bal'inaan fayyadamaa jiran sochii milishaa faannoodha. Kanaaf ifatti ba'anii kan deeggaraa jiranii. Mootummaan naannichaa maal barbaadaa waan jedhu mootummaan naannichaa gam lamatti danqamee waan jiru natti fakkaatan. Gam tokkoon milishaa dhumti faannoo kun humna isaatii ol taatee jirti. Fedhii milishaa faannoo kana ala socho'uudhaaf waan danda'u natti fakkaatu gam tokkoon mootummaan naannoo Amaaraa. Gama kan biraatiin ammoo naannolee biroo irratti olaantummaa gonfachuuf illee milishaa kana akka meeshaatti yeroo itti fayyadamus in argina. Tigraay irratti hawwii qabu fedhii qabu Tigraayin ittiin cabsuudhaaf milishaa kana fayyadameeti kan jiru. Beenishaanguliin ittiin cabsuudhaaf kana fayyadameeti kan jiru. Oromiyaa cabsuudhaaf milishaa kana fayyadameeti kan jiru. Hunduu fedhiin qabu fedhiin isaanii olaantummaa gonfachuu fi saamicha raawwachuudha jechuudha. Kana irratti kan hundaa'edha malee qabsoo mirgaa qabsoo haqaa tokko wanti milishaan kun geggeessaa jirtu wanti natti mul'atu hin jiru gama koon. Ani amma yeroo baay'ee namooti garee faanoo jedhanii fi poolisii naannichaa gidduu garaagarummaan jira. Ani warra yaadan jira beekalii garuu natti mul'atu anam. Humnooti kunneen kan itti socho'aa jiran konkolaataa mootummaatiin argaa jirtu. Naannoo sana keessa immoo leenjiin karaa ifa ta'een karaa beekamu officially karaa miidiyaa irratti gadi ba'anii buufata leenjii qopheessanii namoota ramadanii haga Oromiyaa keessa akka Yuneen Kaas lixa Oromiyaatti namoota leenjii kaampii waraanaa itti leenjisan qopheessanii kan itti leenjisaa jiran deeggarsa mootummaatiin. Garee faanoo jedhan amma humni Amaaraa keessa socho'u humnoota guddoo sadii tokko garee faanoo jedhan kana lammaffaa immoo liyyuu haayilii naannoo Amaaraa kan poolisiin naannichaa jechuudha. Poolisiin naannichaa walumaa gal sadeessoo immoo warri akka kanaan beekaman keessa tokko liyyuu haayilii naannichaati. Sadaffaa immoo dhiyoo kana hundeeffamee jiru garee faanootiin wal cinaa kan opereeshinii sukkanneessaa kana dalagu Amaaraa Popular Force kan jedhani የአማራ ህዝባዊ ኃይል kan jedhan gareen akkasiis hundeeffameeti jira. Akka argaa jirtan uniformid ta'anii heavily armed meeshaa waraanaa guguddaa ka milishaa miti kun waraana makalakaan federaalaa dirreewwan waraanaa guguddaa irratti itti fayyadamu meeshaalee isaan baatanii deemanii sochiin isaanii naannoo Amaaraa keessatti takkuma bakka takkatti danqamee hin jiru. Dhiyoo kana karaa mana maree nageenya biyyaalessaa humna al-idilee jedhanii kana diiguudhaaf mootummaan federaalaa akka hojjetu karaa caasaa tikaa obbo Tamasgen miidiyaatti ba'anii dubbatanii turan. Yeroo gabaabduu keessatti naannoo Amaaraa bakkee eessa lafti tuni laayigaayinti jedhani kaaba Walloo keessatti kan mana hidhaa cabsanii hidhamtoota baasan. Wanni suni mootummaa naannoo Amaaraatiif akeekkachiisa laachuudha alert gochuudha natti fakkaata akka naagalutti. Humna faanoo jedhamu kan Amaaraa Popular Force kan jedhan kana cabsuu hin dandeessanii jirraa jedhu ergasii kaasee bariitee immoo guyyoota gabaabduu keessatti immoo bakkeewwan garaagaraatti humni kun keessumaa karaa hoogganoota isaanii humna leenjisee bobbaasu argaa turre. Viidiyoon duratti argine sun kan naannoo Minjaar Shankooraatti natti fakkaata. Kanaafuu tokkoffaa akka Yuneen kaase humna mootummaa naannoo Amaaraati illee ol ta'ee jira. Mootummaan naannoo Amaaraa tokkoffaa walgaarreeffannaa naannolee akka Oromiyaa wajjin qaba. Lammeessoo immoo humna kana immoo hin danda'u humna kana deebi'ee cabsuu hin danda'u. Kanaafuu humna mootummaa naannoo Amaaraati ol taatee jirti. Gara fuulduraatti immoo mootummaa giddugaleessaa illee chaalenjii gochuu humna dandeessuudha. Akka odeeffannoon bahaa jiran agarsiisanitti humni kun mootummaa Asmaraarraa kallattiidhaan hariiroo akka qabu dhagaa jira. Karaa leenjiis karaa hidhannoos mootummaa Isaayyaas Afeworqii wajjiniin hariiroo akka qabu argaati kan jiran. Dhagaati kan jiru. Hariiroonni Isaayyaasii fi Abiyyi xiqqoo yeroo dhiyoos erga keessumaa humnoota Tigraay erga ba'anii garee Tigraay keessaa immoo hoogganoota muraasa mana hidhaatii erga baasee as hariiroon isaanii xiqqoo laafee akka jiru diinummaan mul'ataa akka jiru argaati jirru. Kana ka agarsiisu tokko immoo amma humni mootummaa giddugaleessaa Affaar lola Affaar keessatti deemaa jiru keessatti hirmaataa jiru. Karaa diroonii qofa hirmaataa jiraadha kan dhagaa jiru. Lola Affaar kan lolaa jiru Isaayyaas Afeworqiiti. Kanaafuu Isaayyaas Afeworqii garee kana deeggaraati jira. Caasaan isaa immoo caasaa tikaa biyyattii dhuunfatee akka jiru dhagaa jirra. Caasaa tikaa immoo harkaa qabu garee Amaaraa kanadha. Kanaafuu akka dhagaa jirrutti directly Bahar Daar fi Asmaraa gidduu hariiroon akka jiru. Hariiroon kun immoo tokko
hariiroo garee tana ijaaruu fi garee tana leenjisuu garee tana hidhachiisuu akka ta'e odeeffannoowwan ba'aa jiran agarsiisanii maddi hidhannoo fi leenjii akkasumas faayinaansii kabiraa abbootii qabeenyaa Amaaraati. Abbootiin qabeenyaa Amaara keessa warra jiran qofa osoo hin taane Finfinnee keessa warra jiran Oromiyaa keessa warra jiran aanaa fi magaalota xiqqoo Oromiyaa baadiyyaa haga jiranitti garee tana leenjisanii ijaaruu faayinaansi gochuu ispoonsar gochuu akka hojii ijootti qabatanii akka socho'aa jiran argaati jirra. Kan biraa gaafa waraana Tigraay irraa kaasee kan beeynu diyaaspooraan Amaaraa garee tana faayinaansiidhaan deeggaraa ture hidhannoodhaan deeggaraa ture. Kana Abiyyi Ahmad isin beekaa gareen bilchiginnaa Oromiyaatis ni beekti. Kanaafuu haalli amma itti deemaa jirru tokkoffaa mootummaa Abiyyi garee baay'ee loluutti jira gara fuulduraatti. Garee Isaayyaas Afwerqii wajjin wal loluuf jira. Garee TPLF wajjin kaleessa diinummaas ture. Garee humna Amaaraa jedhamu Amaaraa Foorsii kanaa wajjin wal loluutti jira. Bulchiinsa Abiyyi Ahmad gara fuulduraatti by the way akka amma laalaa jiru kana miti. Overwhelm gochuu dandeessi gareen tuni. Bulchiinsi Abiyyi Ahmad fi bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa jedhamu kuniyyuu Finfinneetti daanga'uu danda'a. Amma isaan tokko shanee ittiin cabsinaa jedhaniiti ka humna tana qusataa jiran. Garuu deemee tokkoffaa waraansa uummataa dhabuu danda'a. Lammaffaa immoo humna mootummaa giddugaleessaa fi humna mootummaa naannoo Oromiyaa. Mootummaa naannoo Oromiyaa sababa waraana bilisummaa Oromooyyuu bakka baay'eetti magaalota guguddoo irratti daanga'ee hafeetu jira. Kanaafuu sadarkaa konteen gochuu hin dandeenyetti deema. Sochiin humnoota kanaa sochiin humnoota Oromiyaa keessaa jechuudha. Egaa humnoonni kunniin egaa naannolee ollaatti deemanii rakkoowwan akkasii qaqqabsiisuu irra caalatti illee naannoo isaanii keessatti iyyuu rakkoo garaagaraa gaggeessaa akka jiran jiraattonni naannoo Amaaraa keessa jiraatan tokko isaanii dubbachaa jiran egaa nu gargaaruu qabdanii nu bira dhaabbachuu qabdan jechuudhaan egaa rakkoo yookaan immoo yakkoota garaagaraa akka isaan raangaa jiran illee asiin dura dubbachaa turani. Gama biraatiin immoo egaa humnoonni kunniin yakka kanneen fakkaatu uummata Oromoo irraa qaqqabsiisan malee milishaan naannoo yookaan immoo naannoo Amaaraa dabalatee waraanni federaalaallee bakkoota naannoo Amaaraa keessa jiran keessatti jechuudha uummata Oromoo naannoo sanniin irra jiraatanitti rakkoo kanan jedhan jumlaadhaan baasanii ajjeesuu hudee rakkoo garaagaraa illee qaqqabsiisaa akka jiranis dubbatamaa jira meesan irraa. Amma maalidha beektaa wanti guddaa si yaachisu amma seenaadhuma milishaalee bifa kanaan wal ijaaranii yookaan of ijaaranii yeroo garaagaraatti ka'anii yoo fudhattee ilaalta fagoo miti amma Suudaanuma keessatti wanta ta'e gareen milishaa Jaanjaawid jedhamuudhaan beekamtu. Uummata Daarfuur keessatti wanta ishee raawwatte kan haga har'aa addunyaan yakka waraanaa jedhee qaamolee gocha sana keessatti qooda fudhatan akkasumas yeroo gochi kun raawwatamu qaamolee callisa filatan osoo uummata sana ittisuun irra jiraatu uummata sanaaf osoo wabii hin dhaabbatin qaamolee hafan kan inni ittiin mana murtii sadarkaa International Criminal Courtiitti himataa jiru maalidha gareen bifa kanaan of ijaartee to'annoo mootummaas to'annoo qaama kamiin alayyuu baatu gochoonni ishee raawwattu gochoota kanneen akka duguuggaa sanyii haga sadarkaa sanaatti kan deemudha jechuudha. Sanyii balleessuu irratti kan fuulleffatedha. Adeemsi milishaa faannoo milishaa Sudaan keessatti gocha duguuggaa sanyii uummata Daarfuur irratti raawwate sanaan ala ta'ee natti mul'atu yeroo ammaa haalonni lixa Oromiyaatti mul'atan jechuudha. Iddoowwan biroos qaqqabuu irratti kan jiran lixa Oromiyaa irratti daangee afaan jiru. Uummanni hubachuu danda'utu irra jiraata. Gareen kun osoo tarii qaama hidhatee jiru yookaan waraana bilisummaa Oromoo akka isheen rukuttuu fi callisee ilaalaa jira mootummaan kan jennu kana osoo sochiin isaanii yookaan wal waraansi isaanii walitti bu'iinsi isaanii kallattiidhaan qaama hidhatee qabsoo hidhannoo keessa jiru waliin ta'e dhugaa qabu jechuudhaaf hin dandeessa. Bor saba keenyaaf yaaddoo ta'a gareen kun jedhanii waan yaadaniif kana godhanii jechuu dandeessa. Mootummaanis kanaaf callisee ilaalaa sirriidhaa jechuudhaaf wanti si dandeessisu ni jiraata osoo akkasidha ta'e. Amma garuu kallattiidhaan gochi milishaan faannoo milishaan Amaaraa uummata Oromoo irratti raawwataa jiru uummata harka qullaa jiru uummata nagaa irratti kan fuulleffatedha. Kan isaan taasisaa jiran maalidha? Sanyii balleessuudha kan isaan raawwachuu irratti argaman. Daa'ima osoo hin jedhin maanguddoo osoo hin jedhin dhiiraa dubartii osoo hin jedhin sanyii balleessuu irratti kan isaan argaman. Hanga harma muruutti ga'aniiru hanga qaama saalaa muruutti ga'aniiru qaama koorniyaa muruutti ga'aniiru milishaan kun jechuudha gocha raawwataa jiraniin. Qe'ee barbadeessu qe'ee namaa barbadeessuun gocha duguuggaa sanyiitti kan geessudha. Egeree namaa balleessuu jechuudha waan biraa miti. Uummanni kun egeree isaatu badaa jira qe'ee isaatu mancaa jira waan ittiin jiraatu hin qabu innumti lubbuudhaan achi keessaa hafellee waan ittiin bordeebi'ee garee gara qe'ee isaatti deebi'ee jiraatu hin qabu osuma nagaan hin bu'aa jedhameellee.
kanadha kan raawwatamaa jiru hamma danda'aniin saamuu kan saamuudha dadhaban ammoo gubanii barbadeessaniiti kan isaan deeman kan lubbuudhaan hambisan isa kana ajjeesanii kan lubbuudhaan hafe isa kan qaama koorniyaa irraa ciru jechuun maal jechuudha harma irraa ciru jechuun maal jechuudha kun gocha duguuggaa sanyiiti gareen kun gara sanatti deemaa jiraachuu gochi isaan guyyaa guyyaadhaan raawwataa jiran hawaasa nagaa giddu gala godhatee dhimmoota kanneen irratti kan fuulleffate ta'uun adeemsaan fuulduratti wanti nuti arguudhaaf mallu kan aga yoonaa argineen olitti hammaataa ta'uu akka danda'udha kan natti mul'isu gareen kun lolli ishee qaama hidhate waliin mini qaama uummata nagaa uummata harka qullaa jiru wajjiniinidha kanaaf gocha duguuggaa sanyiidha kan isaan raawwataa jiranii uummanni Oromoo kana hubachuutu irra jiraata yaadaan gam tokko ani du'aan poolisii Oromiyaa qaamni jedhamu maal dalagaa amma gara fuulduraatti jechuun Matakkal keessatti amma naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti yeroo humni kun bobba'u jalqaba liyyuu naannoo Beenishaangul Gumuz Matakkal keessaa baasan haleella guguddaa yeroo raawwatanitti poolisiin naannoo Beenishaangul Gumuz naannoo sana keessa hin turre. Amma bakkee isaan to'atan qaayirraa namni buqqa'ee jira, humni waraanaa hin jiru, poolisiin naannoo hin jiru bakka tokko tokkotti gara caalaa immoo humni waraanaa qaama kana deeggaree uummata nagaa miidhuu argaa jirra. Garuu immoo gara fuulduraatti amma humni kun baay'inaan humna salphaa miti. Leenjiidhaan sadarkaa humna waraanaa militarii Itoophiyaa kana fa'aa gahuu danda'a. Sadarkaa sanatti iskiilii qabaachuu dhiisuu danda'a. Garuu lakkoofsa tuffatamu miti. Poolisiin Oromiyaa warri kun Oromiyaa sadarkaa dhuunfachuutti horofte hojiin ala ta'uuf jira. Caasaan Oromiyaa jedhamu tokko nageenya uummataa akka tiksu poolisii Oromiyaati. Maal hojjeta immoo akka Matakkal keessatti gareen tuni poolisii naannichaa guutumatti baasanii humni addaa naannoo Amaaraa fi gareen faanoo Matakkal dhuunfatti ta'uuf jira naannoo Oromiyaa kan jiru kan gara fuulduraatti hedduu na yaaddeessu jechuudha. Akeeki warra kanaa tokko dinagdee argaa jira lafti Oromiyaa lekka lixaa kuni baay'ee fartaayilii lafa hedduu oomisha guddaa irraa argatuu dandeessuudha oomisha cash crop buna dabalatee jechuudha. Interestiin isaanii interestii dinagdeeti. Karaa biraa immoo daangaa irraa wajjin wal qabatee daangaa naannoo Amaaraa weerara lafaatiif baay'ee si'ataadha waan ta'eef lafa weerarudha. Lafa kan weeraraa jiran garuu waan hedduu baay'ee immoo gaafii guddoo sitti kaasuu danda'u. Kan mootummaan naannoo Oromiyaa illee gaafachuu irra jiraatu namni kiiramuu irraa buqqa'e Dabra Biraanitti buqqa'ee daataa dhageenye. Dabra Biraan jechuun ollaa magaalaa Finfinnee kiiloomeetira 120dha. Kiiramuu irraa namni buqqa'e akkamittiin Dabra Maarqos immoo magaalaa Dabra Biraantu itti dhiyaata. Meeqa Dabra Maarqos magaalaa kiiramuu fi naannoo ishee irraa gara kiiloomeetira 200 waan akkasiiti. Dabra Biraan jechuun immoo Finfinnee dhuftee Finfinnee irraayyuu kiiloomeetira 100 oli. 100 oli naqamtee aga Finfinnee gara kiiloomeetira 340 akkas. Akkamitti namni kiiloomeetira 150 200 dhiisee kiiloomeetira 600 fi wayi deemee da'uu barbaada. Kuni kaleessa perspektiivii kana mucaan Matakkal OMN irratti dubbate Tamasgeen Gammachuu natti fakkaata. Akeeka naannoo Amaaraa by the way naannoon Amaaraa magaalota isaan amma gara fuulduraatti akka malee magaalaa guguddoo gochuu barbaadan keessa tokko magaalaa Dabra Biraan magaalaa Finfinneetti dhiyoo jirtu waan ta'eef. Dubbiin kun immoo dubbii weerara lafaa wajjin waa wal qabataati. Armaan dura hoogganaan biiroo lafaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaadha milkeessaa miidhagaa kaasee jira. Akeeki isaanii lafa Oromiyaa kan kaaba shaggar jirtu tana naannoo Amaaraatiin Finfinnee fi naannoo Amaaraa walitti fidu. Kuni karaa Finfinnee Shanoo fi Dabra Biraan alaltuu Sandaafaatiin magaalota hundeessuu irratti hojii weerara lafaa hedduu dalagaa dhufan. Magaalonni Itoophiyaa baay'een isaanii qubsuma nam qubataatumatu lafee deemee lafa mana caraqaa irratti ijaara. Kan biraa immoo karaa Shawaa Bahaatiinis aanaa Minjaar Shankooraatiin nama kan leenjisaa jiran tokko akeeka kanaafi. Akeeki kan biraa immoo haaloo ba'uudha. Uummata Oromoo kana eenyummaa isaa balleessuu olaantummaa Amaaraa fi olaantummaa saba wal tokkicha amantaa tokko eenyummaa tokko afaan tokko kan jedhu kan. Akeeki gareen tun ittiin deemtu maqaa garaa haa qabaattu, maqaa paartiilee siyaasaa garaa haa qabaattu, hogganoota garaa qabaattu, yuunifoormii garaa haa uffattu malee akeeki isaanii tokkicha eenyummaa
saboota akka Oromoo balleessanii eenyummaa Amaaraa fi eenyummaa tokkicha saba Amaaraa fi amantaa afaan tokkicha Itoophiyaa keessatti ijaaruudha. Akeeka kabiraa hin qaban. Kanaaf kan nama Oromiyaa keessatti eenyummaa isaaniitiin ala ka ta'e uummata Oromoo ka duguugaa jiran, Walloo keessatti ka Oromoo fixaa jiran, kaaba Waagimraa keessatti uummata Qimaanti ka fixaa jiran, bakkee jiran hundumattuu uummata eenyummaa isaanii hin ta'in ka fixaatii jiran akeeka biraa hin qaban. Kan sadeen ikoonoomii, weerara lafaa akkasumas eenyummaa ofii gadhaabu. Egaa pirezidaantiin naannichaallee humnoota kanneen hidhannoo irraa hiiksisuuf illee karoora akka hin qabne kanuma caalattuu isaan hidhachiisuudhaaf itti yaadna malee hidhannoo tokkollee isaan irraa hiiksisuudhaaf yaada hin qabne jedhanii dubbateensi jira. Isaanumti warri faannoo kunniin yookaan milishaan kunniinis egaa miidiyaalee dhuma qabaniin miidiyaa dhuunfaatiin gama yuutuubii feesbuukii garaagaraa irratti bahuudhaan hidhannoo kennanii kan namni nu hiikkachiisuudhaaf dhufe gaafii lubbuuti jechuudhaan egaa wantoota garaagaraa dubbachaati jirani. Gama biraatiin immoo humnoonni kunniin kanaa godhan malee humnoonni nageenyaa mootummaa ummata nagaa jumlaadhaan ajjeesaa akka jiranii maqaa shanii balleessuu jechuudhaan egaa naannoo Amaaraa keessa ummata Oromoo naannoo san keessa jiran maqaa shanii balleessuu jedhuun egaa namoota hedduu rashanaa akka jiran Addis Standard egaa gabaasa tokko baaseeti jira. Daa'ima waggaa 13 fa abbaan kan kiyaabaa wadha jechuudhaan reebuudhaan haga lubbuun isaa darbituutti akka reeban egaa gabaasni kun baaseeti jira. Maqaadhuma shanii balleessuu jechuudhaan egaa Oromoo asiin dura abaa'oo balleessuu jechuudhaan egaa wayyaanii waan kana hin jenne hojjechaati baate mootummaa yeroo ammaa kana immoo maqaa ofii uume shanii balleessuu jechuudhaan Oromoo hedduu kanan jedhamne gaafixaati jira jechuudha. Dhimma kanatti kallattiidhaan ce'uudhaan dura maaltu faladhaa waan jedhu gabaabsinee dhuma waa tokko qabxiidhuma muraasa kaasuu tan hin barbaadan waan biraa fala addaa hin qabnu garuu fala kanaan dura hayyoonni keenya uummata Oromoodhaaf kaa'an keessaa waa tokko wal yaadachiisaa deemuun barbaachisaa dhadhee yaada. Har'aaf Hayilee Fidaa bu'uura godhannee yoo haasofne gaarii dhadheetan yaada. Inni jalqabaan dammaquu waan jedhu qaba hayyoon siyaasaa Oromoo Hayilee Fidaa jechuudha kanaan dura. Wantoota inni nuuf dhiisee darbe keessa dammaqu maaltu ta'aa jira milishaan kun maalidha kan inni gochaa jiru naannoon Amaaraa maalidha kan inni gochaa jiru abbootiin qabeenyaa naannoo Amaaraa maalidha gochaa kan isaan jiran dhaaboleen siyaasaa kunniin maalidha kan isaan gochaa jiran waan jedhu uummanni Oromoo adda baasee beekuu irratti dammaquu danda'utu irra jiraata waan kana gocha ganda tokko qofa irratti fuulleffate goonee dhiisne yoo taane adeemsa isaanii kana irratti hin dammaqnu yoo taane yoomiyyuu dura dhaabbachuuf qolachuun rakkisaa ta'uu danda'a wanta yaaduuf jechuudha qofa moomiti akkuma Hayilee Fidaa jedhe ijaaramuun barbaachisaadha. Uummanni Oromoo yeroo ammaa tokkummaan salaafatee jira jechuudhaaf nan danda'an afaan guute. Sababni isaas wanti yeroodhaa gara yerootti argaa jirru kun miirri tokkummaa duraan uummata Oromoo gidduutti beektu kan dur cinaaksanii haga beegiitti sagalee tokkoon dhaabbatu kan dur walloodhaa kaasee haga moyyaaleetti sagalee tokkoon dubbatu amma eessa jira maalirra jira sadarkaa tokkoon wal ijaaree akka hawaasa tokkootti akka saba tokkootti socho'aa jira uummanni Oromoo roorroo itti dhufu roorroo kallattii garaagaraatiin isa mudataa jiru walta'ee qolataa jira uummanni Oromoo kanarratti ijaarama ofii cimsuun baay'ee murteessaadha ijaaramni akka sabaatti uummanni Oromoo qabu baay'ee murteessaadha dheeraa yaada yoo ijaaramedha waloodhaan ka'ee dura dhaabbachuu kan inni danda'u waan ta'eef jechuudha inni kan biraan of ittisuu yookaan hidhachuu jechuudha wanti inni kaasee inni jira hayyuun siyaasaa Hayilee Fidaa jechuudha of ittisuun baay'ee murteessaadha of ittisuun cubbuu miti of ittisuun uummanni keenya ilaalcha sana keessaa ba'uu qaba hamma yeroo darbe kaasni haasaa turre Abrahaam Faawuliin al tokko amantii faallee gara hin malletti hubachuutu jira beektee callisanii harka maratanii mana ofiitti dhumuu wayitu mul'ata darbe al tokko amantaa akka hin taanetti hubachuudhaan jechuudha. Gama lixa Oromiyaatti al tokko kanan argane hawaasa biratti sadarkaa amantaan illee yoo akka hin taane hubatte si miidhaa jechuudha. Ofitti sun cubbuu miti ofitti sun yakka miti qaama si balleessuuf egeree kee balleessuuf si duguuguudhaaf lafarraa si dhabamsiisuudhaaf dhufu callistee du'uun yookaan calliftee harkatti laattee qaamaa muramuun sirra jiraata jedhee yaaduun uummanni Oromoo kanarratti baay'ee dammaquun barbaachisaadha dammaquu ijaaramuu fi of ittisuun baay'ee murteessaa dhimma yeroon itti hin kennamne akka ta'e hubachuun barbaachisaadha yaada gama sochii waraanaa mootummaatiin yeroo ammaa kan mul'ataa jirutti yoo ceene gara giddugala Oromiyaati Shawaa Lixaa Wallagga Bahaa akkasumas gama Wallooti haalli tibbana dhaga'amu kan yeroo kamii walitti gara darbeeti kan inni mul'atu keessumaa Shawaa Lixaa tibbana
Abrahaam illee gabaasni hojjete tokkos argatanii ture gara jalduufa jalduu jechuun naannoo Shukutee naannoo Cobii kana dabalatee jechuudha. Ginda baratii fi bunaa ginda baratetti har'a maalidha kan ta'aa jiru waraanni mootummaa qaamni humna addaa poolisii Oromiyaa jedhamu qaamni Makalaakiyaa jedhamu maalidha kan isaan gochaa jiran. Da'oo shanee balleessina jedhanii ganamaa galgala uummata sana dararuu irratti kan argamanii dhiiraa dubartii guddaa xiqqaa osoo hin jedhin uummata duguuguu irratti kan isaan argamanii qe'ee irratti gubuun mancaasuu buqqisuu irratti kan isaan argaman. Gocha milishaan Amaaraa raawwataa jiruun gadi kan hin taanedha maqaa da'oo shanee balleessuu jedhuun yeroo ammaa Shawaa Lixaa aanaaleen amma maqaa dha'ee keessatti kan deemaa jiru. Gochi kun gara Wallaggaattis babal'atee jira keessumaa Wallagga Bahaatti guyyaadhaa gara guyyaatti aanaalee Wallagga Bahaa jala jiran keessatti lubbuun namaa darbaa jiraachuu dhagaa jirra. Kan Walloo immoo addadha kan itti sila kaaste gabaasni xiinxalli bal'aan Addis Istaandaard dhimma kanarratti barreesse illee akka mul'isutti haga duguuggaa sanyii ajjechaa jimlaa sadarkaa duguuggaa sanyiitti ibsamutti gochoonni gahan irra deddeebiidhaan raawwatamaa jiru Wallootti. Hedduu gaddisiisaadha. Waan Oromiyaa keessa jiru kun sadarkaa miidhama Oromiyaa keessa jirutti gabaafamee jira kan jiru baay'ee gaafii waan gurguddaa kaasuudha. Amma Shawaa Lixaa lafa yuuneen kaase engadduma immoo kanumti gabaafame bakka ta'etti Shawaa Lixaa naannuma Shukutee kana jalduu Shukutee ginda barat deelii namni kan dhumaati jiru namni buqqaati kan jiran namooti umriidhaan gahan mootummaa wajjiniin diinummaa qabaatanii ti jetteellee akka yaadu kan singoone namooti ka dhumaati jiran daa'imman qe'ee keessa daa'imman kichuu kan afaaniin hiikkatiin daa'imman qe'ee keessatti rasaasa jalaa dhokachuu hin dandeenye faana kan Shukuteetti amma daa'imman umrii isaanii gara 10-13 waan akkasiiti kan engadda OMN gabaasuun. Walloo keessatti haalli erga humnooti Tigraay naannoo sana keessaa ba'anii raawwatamaa ture haaga yoonaatti raawwatamaatti jiru baay'ee sukkanneessaadha. Ani gara fuulduraatti yeroo baay'een amma waan consider godhu mootummaan jira consider guyyoo waa'ee yeroo baay'ee natti kolfametta mootummaan jira consider ka godhuufi at least mootummaan Oromiyaan biyya san keessatti biyya ummati miilenaa biyya san lakkoofsa ummata biyya sanaa keessaa harki 50 ol keessa jiraatu. Mootummaa dadhabaan Oromiyaa keessatti yoo ijaarame yoo dadhabaa ta'e mootummaan naannoo Oromiyaadha ummati haga kanaa safar godha jechuudha. Olee bulee ba'aa kan ta'u Oromoo qofatti miti haalli amma Oromiyaa keessa jiru kun guutummaa biyya sanaatti ba'aa ta'a. Bahaagalli biyya sanaa bu'urri isaa Oromiyaadha. Diinagdeen biyya sanaa harki 60 Oromiyaadha. Indastiriiwwan sochiin gabayaa guguddaan Oromiyaa keessa kan jiran. Oromiyaan nagaa hin qabdu taanaanii Itoophiyaa miti naannoo kana baay'ee jeequu danda'a. Haalli amma deemaa jiru kun immoo baay'ee saffisa qaba akka malee daayinaamizimii isaa baay'ee ol kaadha muumentamii isaa olaaltu yoo aanaaleen godina Wallagga Bahaa guyyoota muraasa dura 2-3 kan aleellaan ture aleellaan kun iyyuu gandoota muraasa keessa ture bulee immoo aanaalee daddabalataa gandoota dabalataa deemaa dhufe amma immoo godina biraatti ce'aa jira godina irraa immoo gara giddu galeessaatti dhufaa jira Salaalee amma kaleessa daandiin cufame akka carraa ta'e daandiin ka cufame konkolaataan fe'iisaa kufeetii jedhan waraanni guddaa waraana propoogaandaati beeke ummati baay'ee baaragee jira kanaafu Oromiyaa keessatti qawwee qabattee mandara keessa deemtee ilmaan hiyyeessaa ajjeesuudhaan haawwan ajjeesuudhaan namoota qe'ee irratti gubuudhaan miti nagaan kan kabajamu amma kan argaa jiru waan akka kanaati mootummaan dadhabaan Oromiyaa keessa jiru kuni gara fuulduraatti wal waraansa ummataa walirraa hin cinne alaa ummati nagaan bahee galaa hin jiru ummanni bakka baay'eetti buqqa'ee da'oolle dhabee jira bosona jira baay'een isaanii kanaafu amma danda'ametti ani gorsa kiyya akka nama tokkootti akka gaazexeessaa Oromoo tokkootti nagaan Oromiyaa keessa hoo jiraate gaariidha humnooti Oromoo immoo hamma danda'amanitti yoo wal faana hiriiran baay'ee gaariidha humna biltsiginnaa dabalatee jechuudha yoo kan ta'uu baate gaagaamni Oromiyaa keessatti dhalachuu deemu gara fuulduraatti biyya sana baay'ee balleessuu danda'a intarastiin humnoota Amaaraa kanadha intarastiin humnoota Isaayyaas Afawarqii kanadha kanaaf yaaddoo guddaan qaban yeroo baay'ee maalidha dhaaboleen mirga namoomaa amma yeroo isaanii gochoota bakka garaagaraatti raawwataman kana bifa qindaa'een gabaasan yeroo ajandaalee hawaasa addunyaa ta'anidha kan arginu irra deddeebiidhaan kaleessuma Amnesty International illee wanti inni baase ni jira ajjeechaa humnoonni TPLF naannoo Amaaraa keessatti raawwatan jechuudhaan gara duubaatti wanti nuti kaasnu ni jira
Garuu ajjeechawwan yookaan gochoota Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiran kana sadarkaa dhagahamuudhaaf malutti xiyyeeffannoo argatanii gabaafamaa jiru. Gochi guyyaadhaa gara guyyaatti milishaan faannoo Oromiyaa keessatti raawwataa jiru hammam gurra hawaasa addunyaa ga'eera. Gochi waraanni mootummaa guyyaa guyyaadhaan uummata Oromoo isa kaabaas, isa kibbaas, isa lixaas, isa giddugalaas, isa bahaa birattis raawwataa jiru hammam hawaasa addunyaa biratti dhageetti argateera. Amma qaamni Amnesty International jedhamu kan ajjeechaa cinaatti raawwatame, ajjeechaa qobbootti raawwatame qorate sun ajjeechaa Intalee bakka jedhamtu Walloo keessatti Intalee bakka jedhamtutti qarqara daandii qarqara asfaaltii irratti namoota 28 walirra naqanii jira viidiyoon isaallee yeroo biraas argisiisuu dandeenya. Namoota 28 walirra naqanii ajjeechaa isaan raawwatan sana akkamittiin qorachuu dadhaba. Maalidha rakkoon jiru. Gama hayyoota Oromootiin immoo garagareelee advokeesii dhimma Oromoo irratti hojjetaniin hanqinni jira moo miidiyaalee Oromoota kana irratti hojjetaa hin jiru moo egaa nuun amma keenya amma nuuf danda'ame haalli nuuf hayyamte tattaafataatuma jirra warra kaanee wanti isaan hojjetaniin ma jira dheetanii yaada. Rakkoon kun maalidha? Eenyu bira jira rakkoon? Maaliif ba'ee mul'achuu dhabe? Maaliif rakkoon Oromiyaa keessatti raawwatamu? Maaliif rakkoon uummata Oromoo irratti raawwatamu kun sadarkaa hawaasa addunyaatti ba'ee mul'achuu dadhabee dhimmoonni jedhan dhimmoota hojii manee guddaa qaamni hundumtiyyuu irratti of gaafachuu qabudha jedhee yaadan. Gareeleen advokeesii of gaafachuu danda'utu irra jiraata. Hagam gabaasaa jirra waan kana hagam biraan ga'aa jirra qaamolee Amnesty biras ta'e Human Rights Watch biras ta'e dhaabbolee idil addunyaa biratti. Amma fuulduraaf qorannoowwan wal fakkaatan biroon Itoophiyaa keessatti gaggeeffamuu danda'u. Kaabuma Itoophiyaa qofa irratti yookaan waraanuma kaabaatii wal qabatanii daangaanii hafutaanaan ammas dhugaan uummata Oromoo hin baane jechuudha. So dhimmoota kanneen irrattis xiyyeeffannoodhaan hojjechuun barbaachisaadha yaaduma jettutti dabaluufanii gara dhimmoota. Ajandaa keenya lammaffaatti dabarre. Egaa ajandaan keenya lammaffaa immoo waraanni Itoophiyaa kun jechuudha qaamolee humnoota jajjaboo yookaan immoo morkii guddoo qaban kan akka United Arab Emirates, Turkey fi Iraan of keessatti yookaan immoo isaan ammachaa lafa jiru egaa dubbatamaa jira. Kun maaliif ta'e kan jedhu barreeffamu kammoo xiinxala bareedaa wayii the new Arab egaa xiinxala bareedaa baaseeti jira. Dhimma kana wal qabatee waraanni mootummaa federaalaa fi Tigraay jidduutti uumame achi booda qaamoleen waraanaa jechuudha hedduun isaanii kan biyya keessa jiran kana malees immoo kan idil addunyaa biyyattiillee ala kan jiran hedduu isaanii keessatti hirmaatanii jiranii akkuma saanduqa tasa banamee wayii waraanni yookaan walitti bu'iinsi naannoo sanii qaamolee hedduu keessummeessee jira jechuudha. Egaa xiinxala bareedaa tokko baasee jira achirraa dubbanna. Waraanni Itoophiyaa keessatti jalqabame kun jalqaba irratti waraana seera kabachiisuu yookiin law enforcement operation jedheeti ka mootummaan Abiy Ahmed eegalee taane immoo gara waraana birmadummaa jedhe. Garuu waraanni kun jalqabuma kaasee waraana internationally ture. Waraana humnooti alaa keessatti hirmaatan jalqaba waraana kana keessaa warra qooda fudhatan keessaa tokko Eritiriyaa turte. Eritiriyaa taane immoo warri Somaaliyaa keessatti hirmaataa turaniiru. Sana booda immoo warri United Arab Emirates hirmaachaa turan. Waraanni kun waraana olaantummaa seeraa kabachiisuu osoo hin taane waraana internationalize ta'aa dhufeedha. Ji'oota 15 darbaniif hirmaannaan